Ashamaa hundi keessan akkam jirtu baga nagaan gara laabii qo'annaa gosaatti dhuftanii viidiyoo keenya irraatiin barataan tokko waan qo'ate akkamitti akka sammuutti qabatuu fi yaadachuu akka danda'u kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Kitaaba yookaan yaadannoo barnoota keetii dubbistee qormaataaf yoo qophooftu ni dagattaa yookaan waan dubbistee yaadachuu dadhabdaa? Barattoonni baay'een rakkoo qo'atanii yaadachuu qabna yeroo jedhanii ni dhaga'ama. Kanaafuu har'a barataan tokko akkamitti waan qo'ate yaadachuu akka danda'uu fi maal akkamiitiin qabachuu akka danda'u wajjin ilaalla. Egaa barnoota keenya irraatiin qabxiilee 3 gurguddoo wajjin ilaalla. Isaanis tokkoffaa dandeettiin sammuu namaa hagam ga'a, sammuun namaa kun hagam qabachuu danda'a kan jedhu. Lammaffaa barataan tokko waan qo'ate akkamitti yaadachuu akka danda'u fi sadaffaa qabxiilee 7 kan barataan tokko waan qo'ate itti yaadachuu danda'u wajjin ilaalla. Dandeettiin sammuu namaa hagam ga'a yookaan sammuun namaa hagam hojjechuu danda'a, sammuu namaa hagam waan qo'atan qabachuu danda'a. Yeroo tokko barattoonni baay'een xinnoo ishii qo'atanii sammuun koo guutee jira, sammuun na guutee waan ta'eef kana caalaa qabachuu hin danda'an yeroo jedhan dhageenya. Dhuguma sammuun namaa guutee odeeffannoo dhangalaasa yookaan dhuguma xinnoo ishii akkuma qo'ataniin guyyaa takka yookaan sa'aatii muraasa qo'atanii sammuun namaa guuta kana sirriitti hojii ilaalla. Sammuun namaa ni guuta osoo hin taane sammuun namaa dadhabuu danda'a. Kana jechuun barataan tokko boqonnaa malee sa'aatii dheeraa taa'ee kan qo'atu yoo ta'e sammuun isaa maal ta'uu danda'a? Dadhabuu danda'a. Karaa biraatiin barataan tokko si'aayina malee dubbisa yoo ta'e sammuun isaa nuffuu danda'a. Karaa biraatiin sagantaa malee qo'ata yoo ta'e yookaan yeroo isaa mijatuu fi yeroo qo'annaadhaaf hin taane qo'ata yoo ta'e sammuun barataa sanii waan barataan sun dubbise fudhachuu dhiisee dadhabuu danda'a. Bifa kanaan sammuun gara dadhabbiitti yookaan nuffuutti dhaquu danda'a. Kanarraa kanaaf sammuun guutee odeeffannoo dhangalaasu hin jiru. Egaa sammuun dadhaba malee hin guutu. Sammuun dhiphachuu danda'a malee hojiin dadhabu. Kana gaafa jennu sammuu namaa niirooniiwwan biiliyoona 86 ol ta'an of keessaa qaba jedhama. Yeroo barannuu fi yeroo dubbisnu tokkoon niirooniiwwan kunniinii niiroonii kumoota hedduu wajjin wal qunnama. Kana jechuun sammuun namaa odeeffannoo nuti dubbisnu yookaan odeeffannoo barataan tokko gara sammuu isaatti fudhate keessummeessuudhaaf halkanii guyyaa hojjechuu danda'a jechuudha. Qorattoonni akka jedhanitti sammuun namaa dandeettii geeggaa baayitii miiliyoona 1 ol baachuu fi kuusuu danda'a jedhama. Kana jechuun laaptooppota 1000 osoo walitti dabalanii hanga sammuu keenyaa dandeettii waa baachuu hin qaban jechuudha. Garuu rakkoon namaa hanga dandeettiin sammuu isaa baachuu danda'u namni itti fayyadamuu hin danda'u. Hanga namni hojjechuu hin danda'a jedhe sammuun isaa hojjechuu danda'a. Barnoota kamiyyuu barachuudhaaf sammuun namaa qophaa'aadha. Sammuun namaa hanga yaaduu danda'u namni hojjechuu danda'a. Yookaan hanga namni tokko yaadu sammuun isaa hojjechuu hin danda'a. Saffisni yaada sammuu namaa keessa deddeebi'u sa'aatii tokkotti kiiloo meetira 430 ol deemadha. Jechuun saffisni yaada sammuu namaa konkolaataa ariitiidhaan deemu tokko ni caala jechuudha. Kanaafuu sammuu namaa rakkoo furuuf, waan baratan qabachuuf, waan haaraa hojjechuuf, yaadachuuf akkasumas immoo waan nama jedhee namni sun yaade hojjechuudhaaf baay'ee saffisaadha jechuudha. Yookaan dandeettii olaanaa qaba jechuudha. Egaa barataa wanni hubachuu qabdu sammuun kee saanduqa xiqqoo miti. Sammuun kee dandeettii guddaa fi baay'ee jabaatee of keessaa qaba. Sammuun namaa bal'aa akka hawaati. Kana waan ta'eef sammuun koo guute jechuurra sammuun koo haguma dubbisaa deemuun jabaachaa deema. Haguma barachaa deemuun bal'achaa deema. Sammuun koo haguma ani dubbisaa qo'achaa deemuun waan guddaa yookaan sadarkaa guddaarra gahaa deema jennee yaaduu qabna jechuudha. Kana gana erga jennee sammuun namaa yookaan barataan tokko waan qo'ate akkamitti yaadachuu danda'a kan jedhu haa ilaallu. Barataan tokko waan bifa kamiin qo'ate sirriitti qabachuu danda'a kan jedhu irratti qorannoo waan baay'ee agarsiisa. Namni tokko waan dubbisu parsantii 10 qabata. Waan sagaleen dhageeffate parsantii 20 qabata. Waan ilaaluun barate parsantii 30 qabata. Gareen mari'achuudhaan barate parsantii 50 qabata. Waan gochaan shaakaluun barate parsantii 75 qabata. Barataan tokko waan isaa gale nama biraa yoo barsiise garuu parsantii 90 waan qo'atee fi barate san qabachuu danda'a jedha. Kanaafuu akkaataa sammuun namaa odeeffannoo itti ol kaa'uu fi yaadachuu danda'u yommuu ilaallu akkaataa kanaa olii ta'ee haga namni tokko yaaduu danda'u sammuun isaa hojjechuu danda'a jechuudha. Karaa biraatiin odeeffannoon gara sammuu keenyatti fudhatamu bifa 3 ol kaawwama. Tokkoffaa yaadannoo miirawaa. Lammaffaa yaadannoo yeroo gabaabaa short term memory isa jedhamu. Sadaffaa yaadannoo yeroo dheeraa yookaan long term memory dha. Yaadannoo miirawaan yookaan sensor memory jechuun maal jechuudha? Gosti yaadannoo kanaa odeeffannoowwan karaalee miirota keenya dhumee miirotaa kan jedhamu keessatti sammuu keenya keessatti akkaatuma baay'ina isaaniitii fi duraa duuba isaatiin ol kaawwamu jechuudha.
Namni tokko yaadannoo miiraa fayyadamee waan gara sammuu isaatti fudhate yeroo gabaabatti dagachuu danda'a. Kanaafuu barataan tokkos waan barate qo'achuudhaaf mala miimoorii kanatti fayyadamuu osoo hin taane yookaan mala yaadannoo miiraa osoo hin taane mala yaadannoo yeroo dheeraatti fayyadamuu qaba jechuudha. Namni tokko odeeffannoo bifa kanaan fudhate yeroo gabaabaa keessatti dagachuu danda'a. Lammaffaa yaadannoo yeroo gabaabaa yookaan short term memory ilaalu. Sammuun namaa odeeffannoo karaa adda addaatiin fudhate kan ol kaa'u adeemsa duraa duuba yerootiin. Kanaaf miimooriin yeroo gabaabaa kunis wantoota itti dubbiste daqiiqaa 15 hanga 30tiif tursiisuu danda'a. Waan amma dubbisan yookaan dubbisanii waan yaadannoo yeroo gabaabaatti ol kaa'an irra deebi'anii dubbisan gaafa ta'e daqiiqaa 15 hanga 30 gidduutti hin dagata. Barataan tokko waan asirraa barachuu qabu barataan yeroo gabaabaatti dubbise tokko yookaan barreeffama dubbisee tokko irra deebi'ee hin laalu yoo ta'e sagantaa dhaabbataa keessa deebii hin qabu yoo ta'e waan amma dubbise sa'aatii booda yookaan yeroo booda deebi'ee hin dubbisu yoo ta'e dagachuu danda'a. Yaadachuudhaaf carraan isaa baay'ee dhiphaa jechuudha. Yookaan qormaata hojjetee ittiin qabxee argachuudhaaf carraa hin qabu jechuudha. Kanaaf waan amma dubbisan tokko sa'aatii booda yookaan yeroo booda irra deebi'anii dubbisuun dirqama jechuudha. Qorannoon biraa karaa biraatiin akka agarsiisutti namni tokko odeeffannoo al takka dubbise tursiisuu kan danda'u hamba daqiiqaa 18 qofaa jedhama. Kanaaf waan dubbisne tokko beekumsa keenya godhachuudhaaf yookaan waan dubbisne tokko sirriitti qabachuu fi yaadachuudhaaf irra deebi'anii dubbisuun dirqama jechuudha. Akka qorannoo kanarraa dhageenyutti namni waan al takka qofa dubbise kan tursiisuu danda'u hamba daqiiqaa 18 qofa jechuudha. Egaa barataan tokko waan dubbise tokko wanni dubbise sun akka jalaa naqamnee fi qaama beekumsaa akka ta'utti irra deddeebi'ee dubbisuu qaba jechuudha. Barataan tokko beekumsa dubbise yookaan yaadannoo irraas haa ta'u kitaabarraa waan dubbise tokko akka jalaa naqamneef yookaan akka jalaa hin banneef akka hin dagatamneef sa'aatii ta'e booda yookaan guyyaa tokko booda torbatti illee haa ta'u sagantaa dhaabbataa qabatee irra deddeebi'aan dubbisuu qaba jechuudha. Sadaffaan yaadannoo yeroo dheeraa yookaan long term memory haa ilaallu. Odeeffannoon bifa kanaan qabatamu odeeffannoo baay'ee murteessaa fi odeeffannoo yeroo dheeraadhaaf turuu danda'u ta'uu qaba. Odeeffannoo bifa yaadannoo yeroo dheeraatiif fudhannu tokko cal'isnee dubbisnee yookaan ilaallee sammuu keenya keessa teechisuu qofa osoo hin taane tokkoffaa sirriitti deddeebinee haala fi amala sammuu keenyaa wajjin haala wal simutti dubbisuu, maal akka fakkaatu ilaaluu, maaliif akka sirriitti barbaanne itti yaaduudhaan yeroo yeroodhaan maal gochuudhaa of yaadachiisuu. Kanaafuu barataan tokko waan dubbisaa jiru yookaan waan qo'achaa jiru kana maaliif dubbisaa akka jiru yookaan maaliif qo'achaa akka jiru sirriitti yaadee xiinxalee madaalee irra deebi'ee qaama beekumsaa godhachuudhaaf maal gochuu qaba. Akkaataa jalaan bannetti akkaataa beekumsa isaa duraa wajjin wal simutti ol kaawwachuu qaba jechuudha. Wanni ilaaluu qabnu sammuun keenya gola odeeffannoo itti ol kaawwannudha. Sammuun keenya saanduqa odeeffannoon beekumsa keenyaa keessa taa'udha. Kanaaf sammuu keenya keessa waan barbaanne odeeffanni yookaan beekumsa dagachuu hin barbaanne tokko seeraan bakka yaadatamuu qabu ol kaawwachuu qabna jechuudha. Mana isaa keessatti namni meeshaa baay'ee barbaachisaa ta'e tokko bakka argate hin darbu. Namni bakka argetti waa darbe gaafa barbaade argatu waan ta'eef barataan tokkollee beekumsa baay'ee na barbaachisa jedhee yaale tokko xiyyeeffannoodhaan ol kaa'uu qaba. Xiyyeeffannoodhaan itti yaadee dubbisee ilaalee bakka dagachuu hin qabnee fi akka dagachuu hin qabnetti sammuu isaa keessa ol kaawwachuu qaba jechuudha. Biraatiin barataan tokko barnoota tokko yoo qo'atu beekumsa isaa duraanii wajjin wal simsiisee jireenya isaa dhugaa wajjin wal qabsiisee haala salphaa ta'een fakkaattii sammuu isaa keessatti uume bifa dagatamuu hin qabneen teechisuu qaba jechuudha. Dhumaa galatti kutaa yaadannoo yeroo dheeraa kun kuusaa sammuu yookaan laabireerii beekumsa sammuu keenyaa jechuudha. Laabireeriin sammuu keenyaa keessaa kun immoo tartiiba itti kitaabota keenya beekumsa keenya keenyu qabaachuu qaba. Kanaafuu barataan tokko haala qabatama sammuu isaa wajjin adeemee odeeffannoo bifa kamiin ol kaa'uu qaba. Yaadannoo miirawaa, yaadannoo yeroo gabaabaa, yaadannoo yeroo dheeraa isa kamanni yaadachuu danda'a jedhee akkaataa qabatama sammuu isaa wajjin waan dubbise tokko sirriitti ol kaa'achuu qaba jechuudha. Keessumattuu barataan kuusaa yaadannoo yeroo dheeraa long term memorytti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sadaffaan nuti barnoota akkasitti ilaallu tooftaalee torban waan dubbisan ittiin yaadatan isa jedhudha. Tooftaan barataa waan dubbise ittiin yaadatu tokkoffaan dadammaqiinsan dubbisuudha yookaan si'aayinaan dubbisuudha. Jalqabu barataan tokko yommuu dubbisuun duratti sammuu isaa si'aa ta'u yookaan dubbisuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa hubachuu qaba yookaan of qopheessuu qaba jechuudha. Kana booda qalama yookaan qubeessa qabachuu, tarii halluu qabu yookaan waan barbaade irra dibee adda baasuudhaaf isa gargaaru qabachuu, gabaabaa akkaataa isaa galuu danda'uun jechoota ofii barbaaden gabaabsee qabachuu, waan dubbisaa jiru keessatti sammuun isaa akka hirmaatu yookaan sammuu isaa hirmaachisaa mari'achaa of gaafachaa wajjin dubbachaa qo'achaa adeemuu qabachuu. Kun isa tokkoffaadha. Inni lammaffaan jecha mataa keetiitiin qabadhu isa jedhudha.
Barataan tokko waan dubbise sammuutti qabachuudhaaf waan dubbisan jecha mataa isaatti deebisuudha yookaan akkaataa yaada isaatti akkaataa beekumsa duraa wajjin gara jecha mataa isaatti jecha yaadachuu danda'uu fi jecha jaalatutti deebisee qabachuu qaba jechuudha. Tooftaa sadaffaan waan dubbiste nama biraa barsiisi isa jedhudha. Barataan tokko waan dubbise nama biraa barsiisuu danda'e gaafa ta'e waan dubbisan qabate jechuudha. Waan dubbisan nama biraa barsiisuu jechuun yaadannoo yeroo dheeraa keessa beekumsa ofii ol kaawwachuu jechuudha. Kanaafuu barataan tokko yoo kophaa isaa jiraatillee akka waan namni biraa isa bira jirutti waan dubbisee fi waan isaa gale sana nama biraa barsiisuu dirqamata jechuudha. Yookaan waan isaa gale nama biraatti himuu nama biraa barsiisuu qaba jechuudha. Malli kun mala ittiin barumsa fi yaadatan keessaa isa guddaadha. Tooftaan waan dubbisan ittiin yaadatan inni arfaffaan yeroo adda addaatti irra deebi'anii dubbisuudha. Barataan tokko yeroo irra deebii yookaan guyyoota keessa deebii kophaatti sagantaa baafatee qabaachuu qaba. Waan har'a dubbise yoom akka irra deebi'uu qabu guyyaattis haa ta'u sa'aatitti yookaan immoo torbatti illee haa ta'u garuu yeroo isaa mijatetti maal gochuu qaba irra deebi'ee dubbisuudha. Sammuun namaa beekumsa haaraa tokko beekumsa isaa duraatti dabaluu kan danda'u irra deebisee yoo dubbiste irra deebitee yoo ilaaltedha. Kanaafuu barataan tokko waan dubbisee qabachuu barbaade yookaan waan boru qormaataaf isaa ta'u waan boru beekumsa isaatiif isaaf ta'u tokko irra deebi'ee dubbisuu qaba jechuudha. Tooftaa shanaffaan bifa fakkiitiin qabachuu yookaan tooftaa fakkiitiin qabachuu yookaan visualize godhanii waan qo'atan fakkii sammuu ofiitti kaasuudhaan fakkii wayiitiin wal fakkeessanii qabachuudha. Barataan tokko waan qo'ate bifa fakkiitiin yookaan fakkii sammuutiin wal bira qabee gaafa ga'u sammuu isaa keessatti bifa yaadannoo cancalaatiin yookaan mind map karaa ta'een walitti hidhee fakkii ofii beeku fakkii yaadachuu danda'u fakkii jaallatuun fakkii gosa barnootaa yookaan yaada isa wajjin walitti dhiyaatuun maal gochuu qabaa ol kaawwachuu qaba. Tooftaa jaffaan waan dura beektuun wal simsiisi seerudha. Tooftaa kana keessatti barataan beekumsa haaraa yommuu dubbisu beekumsa duraan qabu wajjin wal simsiisuu, wal bira qabuu, walitti fidee ilaaluudhaan qabachuu qaba. Malli waan dura beekaniin wal bira qabuun barachuu kun beekumsa kaleessa qabduu fi waan dubbisaa jirtu akkasuma waan boru beektu wajjin gaafa wal simaa deemu beekumsi barataa tokko guutuu ta'a yookaan barataan tokko waa yaadachuudhaaf rakkatachuudha. Kanaaf barataan mala kanatti fayyadamee waan haaraa yommuu dubbisu maalii wal fakkaataa beekumsa kanaan dura qabu keessa isa kamii walitti dhufeenya qaba jedhee madaaluu ilaaluu qaba jechuudha. Tooftaan waan dubbisan ittiin yaadatan inni torbaffaa fi kan dhumaa of madaaluudha. Malli kun baay'ee barbaachisaadha. Barattoonni baay'een nu dubbisuu of hin madaalan. Of madaaluu jechuun erga dubbisnee booda kitaaba kee cufnee mee maalan qabadha jennee sammuu keenya wajjin haasa'uudha. Of madaaluun gaafilee waan dubbisne keessaa ba'an hojjechuudhaan hagam akka deebisne gaafa ilaalle hagam akka nuuf galee fi nuuf hin galle adda baasuu dandeenya jechuudha. Egaa of madaaluu jechuun baay'ee murteessaadha. Barataan tokko waa dubbisee ka'ee waan dubbisaniif immoo gilgaalota yookaan gaafilee waan sanii wal qabatan yookaan karaa biraatiin immoo beekumsa waan sanii wal qabatu kan biraa ilaalee hagaman qabadhaa yookaan sunamni na gaafate so qormaatatti dhufe akkamittan deebisuu danda'a jedhee mari'achuu sammuu isaa wajjin mari'achuu fi of ilaaluu qaba jechuudha. Akka waliigalaatti har'a tooftaalee har'a qabxiilee gurguddoo sadii barataan tokko waan dubbise akkamitti qabachuu danda'a kan jedhu wajjin ilaalleera. Isaan keessa tokko sammuun isaa waan dubbisuu hundumaa qabachuu kan danda'u hubachuu qaba. Sammuun koo xiqqaadha yookaan sammuun koo dhiphaadha yookaan sammuun koo beekumsa baay'ee qabachuu hin danda'u barataan tokko yaaduu qabu. Karaa biraatiin tooftaalee torban barataan waan dubbisu sammuu ittiin qabatu kana beekuu qaba jechuudha. Karaa biraatiin immoo bifa yaadannoo sammuu keenyaa keessatti ol kabamu yookaan sammuun keenya yaadannoo akkamitti ol kabamuu danda'u wajjin ilaalla. Egaa barataa koo wanna hubachuu qabdu sammuun kee dandeettii guddaa waa qabachuu fi yaadachuu akka qabu hubadhu. Haala namni yaadannoo sammuu keessatti ittiin qabate bifa garaagaraa sadi kan qabu ta'uusaa tooftaa waan dubbisan ittiin yaadatan torban kanaa olitti ilaalle kana yaadadhu itti fayyadami. Share, like, subscribe gochuun dagatinii.